ታወቀዋለህ ባዝሊንም አምጥተናል ጋዝም አለ ሶፍትም አለና እኔ ትንሽ ይከብደኛል ከምኑ ነው የምትጀምረው እኔ ችግር ከስምንቶ ጀምራለሁ ከሲያው ተመልካቾቻችን በደንብ ይሄን እንዲሰሙ ፈልጋለሁ ይሄን የምትመለከቱ በአለም ዙሪያ ያላችሁ ሰዎች ሁሉ ባለፈው በቲክቶክ ላይ በፌስቡክ ላይ ሲበላ ካላየው አላምን ብላችሁ እንዳስጨነቃችሁ ዛሬ በተግባር ስለዚህ ሲበላ ሁሉም ሰው እንግዲህ ከዚህ በኋላ እውነት ነው መለሰ የሚያወራው ውሸት ነው የምለው እኔ እንግዲህ ተቸግሬ ሲሚንቶ በላለሁ ባዝሊን ጠጣለሁ ጋዝ ጠጣለሁ ሶፍት በላለሁ ሲል አይ ውሸት ነው ካላየን አላምን ማለት አላምን ስላለ ዛሬ ያው እንደ ቃላችሁ መሰረት አሳይነት እንቻለው ስለዚህ ያው እዚህ ጋር ሶፍት አለ ያው እዚህ ጋር ሲሚንቶ አለ ያልተቦካ ሲሚንቶ ነው ባዝሊን አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶስት ሙዝ አለ ይሄ ደግሞ እንደምታዩት ጋዝ ነው አለ ስላል አፈርም ነበር ያው Yoo yaa harka fuunee jaallatamu kabajamu hordoftoota hawwii Oromtiitu bakka fayyaa keessanii naguma jirtu nageenyi keessan baraadhaa galata waaqayyoon nagaan kun raafaadha. Idduma jettan itti nagaa waaqayyoo isiniif baay'eetu isiniin jedha. Nagaa akka qabdan of hundiif amantii guutuun qabaa. Har'a immoo viidiyoo nama moo Main gafid anafiyu akkamitti akka ta'e beeku taalantii maalii akka ta'e naangalle barsiisa maalii akka gurbaan kun barsiisus naangalle maaliifi gara fuulduraatti ilmoo argachuun isu ilmoon isaa sun boru akkuma isaa kana waan yoo gaarii Abbaan ifaate dalagan gaariidhuma dalagdi ilmoon illee yoo badaa dalagan immoo abbaa haadha jara barsi waan ta'eef uuma wantaane dalagdi kanaafiyyuu viidiyoon amma namuu gadhiisu kuni taa'ee boru ijoollee keenyaatti darba jechuudha kanaafiyyuu waan gaariitu dalagne irra filatamaa jedhee yaada. Amma namichi kuni mallasee irratti fakkaataa beekamsiisa interview godhamaa jira jechuudha. Maal godha taalentiin agarsiisuuf jedhu kuni gaariidha jedhee yaadu kootti namuu kana hin deeggara jedhee yaadu. Maaliifii waan ta'u miti waan ta'eedhaaf nam tokko rabbiin qaba jedhee yoo amane billaa fuudhee ofirra kaa'ee ittiin of qalee waaqayyoon qabaa na hambisa jechuun danda'u of eeggataatumayyuu waaqayyoo qabaa na oolchaa jedha malee rabbiin illee fattanuun hin ta'u waan ta'eef jechuudha. Amma akka waan beekumsa ta'e wayii simmintoo nyaadhaa simmintoon bukoofne nyaadhaa vaaziliinii nyaadhaa gaaziin dhugaa sooftiin nyaadhaa waa tokko nan godhuu waan waaqayyootti amanuufi jedhaa jechuudha. Fayyaa qaba ta'e hin qabu ta'e rabbumaa tokkichatu quba qaba jechuudha. Maalamaa gala wanti inni amma godhu kun amma mungkin jiraame iyyannoo argachuudha jedhee yoo akkana godheyyuu borrakkoo fayyaa isaarraan geessisu illee tilmaamuun nama rakkisu jechuudha. Maaliif baakteeriyaa qaba waan ta'eef matuma isaatiyyuu kun bashitaa waan ta'eef gara fuulduraatti rakkoo fayyaarraan ga'uu danda'a jechuudha. Garuu har'a iyyannoo argachuudha jedhee waan hin taane dalagaas jira. Dhaloota lafaa kaanullee barsiisaa jira jechuudha. Silaa waan akkasii gochuu hin qabu. Gaaziin dhugaa, sooftiin nyaadhaa, muuzii utuu irraan qoncisine nyaadhaa.
maali simmintoo tumboo kaayina nyaadhaa homaa takkaanan godhuu warri addunyaa irratti argamtan hundinuyyuu kana booda mallaseen hin sobanaanin jedhinaa kuna fuuldura keessanitti har'a nyaachuufanii amanaa jechuudha inni dhiyaatee jiru jechuudha kan inni dhiyaatee jiruu fi garuu taalantiin kun taalantii gaariidha jedhee hin amananii hin deeggaruusi waan hin taane silaayyuu miidiyaadhuma kanarratti isa interview gochuu dhiisanii gaariidha maaliif inni jiraame bakka beekamtii argachuudhaaf kana gochuutti jira utuu dhorkanii bareedduudha dhaloonni xixiqqoon ganaa xixiqqoo ta'anii jiranu nus yoo akkas taalantii akkasii goone iyyannoo argannaa beekamtii arganna jedhanii kan waan akkasii gochuuf sammuu keessatti yaadan jiraachuu danda'a waan ta'eef kun immoo fayyaa isaaniitiif rakkoo guddaa waan ta'eef wanta kana utuma inni yoo akka miidiyaa irratti interviewun godhamne dhorkanii jiraame akka biyya keenyaatti namoonni gurguddaan iyyuu yoo lolaniin dhiisuu danda'a jechuudha maaliif namarra darbee wanti inni qofaasaa dhuunfaa miidiyaa isaa irratti gochuu danda'a garuu akka kana yoo daddabarsanii akka inni babal'ataa deemu akka inni iddoo baay'ee ga'e dhaloonni xixiqqoon illee argu godhamaa jira waan ta'eedhaaf rakkoodha natti fakkaata mee walumaan ilaalamee waan inni godhu kana garuu natti hin tolle akka malee jechuudha deeggaruun qixxa gootti. ሎሽኑ የለም አዎ ሎሽን ሳናገኝ ቀረ ሎሽን ትወዳለህ ማለት ነው እንዴ አዎ አንዳንድ ሴቶች እንትን ያሉት እነሱ ነውና ሴቶች በአንተ ምክንያት ሎሽን ተወዷል ያሉ እውነት ነው ሲሚንቶ ይበላሉ ሲል እንዴት ሲሚንቶ ይበላሉ ማለት ከባድ እኮ ነው አሁን እኔ ራሱ ለማመን ይከብደኛል እያየሁህም ማመን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መገንፈን ጋር ያረበትን መራችን አይ በረከና ኧረ ውስጥ ኮንክሪት ነው እንዳይሆን አይከብድም ድሮት ቢጀን በላሉ ስል ሰዎች አላምነው ማለት ይታያል አዎ ያ በኢየሱስ አካን ማኖሪታ ናምኒ ነማ ጎዴሲ ዩሜ እሺ አላ አይ ከነዳጅ ነው የሚሰራው ባዝሊን ይባላል ባዝሊን እንደዚህ ይሄ ነው እሺ ኢየሱስ ክርስቶስ እሺ በቃ ነብይ ለምን እንዴት አቆን ተበልቷል እንግዲህ እዚህኛ ብዙ ስላለ ሁሉም ብላ ነበር ሁሉ ብዙ ስላለ አሁን የቀረው ሙዝ ከነልጣጭና ጋዝ ይታያል ጋዝ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ኢየሱስ ስም ብዬ ነው የሚጀምረው እንግዲህ ማንጀራ ምጪ tugubiyachu matambe gamal qabasla namoachuma jile wana kasiyun godole la ko godole la fatisi ambise gidegen bada namni samun nabi mallasa chaqwara yeso indala gusla ለምን ነገር መዝምትና ምንም ነገር አያደርግም ለምን እግዚአብሔር ላይ ስለሚያምን የሚበላ ነገር ስለሚበላ ምንም አያደርግም ማለት ነው ያው መጨረሻ ላይ ያው 3 1 2 3 4 3 ፈተና ላይ ያለው አራተኛ
ሙዝ ነበር እንግዲህ የሚበላው እንደዚህ ነው። በቃ ያገኘው ነገር ስለሚበላ ምንም አያደርግም። ከዛ እንደዚህ ነው። Horii dha maali? Horiin maal nyaata? Rabbiin. Beeta horiin horiin egaa argine maal argina? Yaa abbaa koo ganuun hundi tika. Maraachina. Ay. Amma taalantii gaarii goote egaa.